Bonka buda gitu. Kamu coba delegan sih. Ambo wah ini dia darah kebetulan kan dia kasih siapa kemari dan mama kata siapa. Aku sih minta dah. Musari amin lagi. Musari ana lagi. Tunggurawat milkin kosin tole. Ahandar batames nan kas nemogoli. Yo ya samar kafuni hordoftoonni Saarol Entertainment nageenyu koo kan jaalalaa fi kabaja isiniif habaayyeetu jecha anis nagaa dhagalata rabbii. Egaa viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Viidiyoon sun viidiyoo barnootaadhaan isin jedha. Viidiyoon kuni uumuu kaanus namoonni hin beekne hin jirtan jechuudha. Biyya kaleessaa viidiyoo isaan hojjetanii gadhiisan tokko jechuudha. Viidiyoo baay'ee na kolfalchiisee fi akkasumallee keessattuu nuyi shamarroonni hinaafa akkamii akka qabnuu fi akkasumallee abbaa manaa keenya irratti abbaan manaa keenya deemee akka nama biraa yookiis murreeshii nama biraa jiniin goone sirriitti hojjettee nama akshiniin agarsiifte jechuudha. Nama baay'ee ajaa'ibsiifadhuudha jechuudha. Viidiyoochi kanadha jechuudha. لا بر وراب يا ما هنا لا سريع لا بر لك لا بدو إنه كل أبا المالي جاتي كمان أكسمه دلنا مرة رابيني طيب دلنا بجرا جيتي إيسه دلنا هرا كوتين أما كذا دولة قاعد هرا نجرو خرطة كنجرو سلكي خاصة جنما إيسر طيب ما كنت خيس ما تو دلنا كبر أجلس هاجا نبيرة تقول دوغا ربي هاي ما نقول في سبيل سنورا لا كسب دابدو لا والبي بيقول طيب بيت عن سجل Dhugaa viidiyoo kana guutuu salaaluu dandeessu jechuudha. Baay'ee nama kofalchiisa akkasumallee jechuudha. Viidiyoo barnoota qabudha jechuudha. Viidiyoo sana hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattan waa hedduu irraa bartu jechuudha. Sana keessatti oofsallee jechuudha. Yoo fakkeenyaaf tokko abidda ta'e yookiis immoo tokko yoo dubbii kaasee tokko yoo callisu jechuudha. Fakkeenya guddaati kan isaan barsiisan jechuudha. Yaasinillee ni callisee jechuudha. Ni callisee gaafa isheen natti dubbateen jettee bakka jiramti namoo akka nama qabatee reebuu yeroo isheen itti deemtellee jechuudha. Nama calliseellee jalaa gadi ba'eedha jechuudha. Bultii keessatti immoo dhuguma jechuudha. Namni kolfa qofaafis miti jechuudha. Gaafa ati mana abbaa mana walitti bu'anii yookiis immoo rakkoonis ta'e mudannoon tokko yoo jiraate yoo akkanaa ta'ellee bultiin miidhagaa dabalaa deemallee jechuudha. As keessatti gaafa isheen akkanatti jettee dubbiidhaan akkasumallee akka natti dubbatiin natti dubbachuun qabdutti gaafa isheen deddeebistee dubbiidhaan deddeebistullee yaasan biraa gadi ba'e jechuudha. Fakkeenya guddaadha kun. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf nama baay'ee dinqisiifadhu jechuudha. Keessattuu waan guyyaa kaleessaa jechuudha. Namatti piraankiidha namni kolfumaaf ilaaluu danda'a. Anaaf garuu barnoota guddaa dabarseera jechuudha. Akkasuma immoo obboleettii keenya irratti piraankiin dalagame kun immoo jechuudha. Obsa isheetu nagarrame jechuudha. Obsa isheeti. Akkasumallee waan hin beekne tokkodha. Mari'atti osoo hin taane waan hin beekne tokko yeroo akka teessee si gattamu ana kiyyatti obsan qabu nan boo'a yookiin immoo bakka anis miira keessa galuu ni danda'a yaada an akka ofii kootti jechuudha. Garuu obsitee callistee akkasumallee Jaafar immoo lachoo natti fide jedhee gidduutti jechuudha. Akka jaarsummaatti amalaan qabee walitti fiduu keessatti jira shoora guddaa akkaataan itti taphate sunis ni dandeessa siin jedheera dhugaa rabbi. Mas digos. Aqui. Até já está na maioria de tempo que tem. Você tem legal muito como. Nu ya mebar. E sim, dá dá o só mais será que não tá aqui. Hasu tin jiran. Akkasuma nu. Bonka buda gitu. Ambo coba delegan sih. Ambo wah ini dia darah kebetulan ini kan dia kasih siapa kemari dan mama kata siapa. Aku sih minta dah. Musari amin lagi. Musari ana lagi. Dhugaa dubbachuudhaaf nuyi shamarran dhugumanii hinaafna jechuudha. Hinaaffaa guddaa qabna jechuudha. Akkaataa isheen itti dhugaa fakkeessitee hinaaffaa sirriima noormaal ta'e mul'iste jechuudha. Uumuu kaanis hedduu nama ajaa'iba jechuudha. Dhugumaan nuti gaafa hinaafnus ta'e akkasumallee gaafa abbaa manaa ofirratti yookiin jaalallee ofirratti nama jaalatan tokko irratti jechuudha. Hinaaffaa guddaatu miira guddaatu namatti dhaga'ama. Akshiniiwwan hedduu agarsiifama yookiin immoo namarratti mul'ata yookiin immoo hojjetama jechuudha. Akka kanatti agarsiiftee yeroo isheen itti dubartii nama fudhattee walii gaddeemtaa akkasumallee hojiin hojjedha jettee naratti immoo daa'imman kee gatteellee jettee yeroo isheen itti akkana jettuudha jechuudha. Miira imooshinaali ta'e tokko guutummaatti agarsiiftee jechuudha. Dandeettii iddoo kanatti illee ni dandeessa booduu garabbii. Inna maatiillee jaalala maatii waa irraa baratama maatii irraa waa hubatamudha. Yeroo isaan yeman turan irraa kaasee hanga biyya gaantilee fakkeenya guddaa warra dabarsanii fi akkasumallee hawaasa bu'aa buusaan dhaloonni illee irraa barata maatii akka isaanii horanna jedhami namoota hedduutu hawwii akka kanaa qaballee irraallee barata maatii kan jira jechuudha. Inna obboleettii keenya illee obsa qaba.
والله بوي وما تكنا في ناس والله لقما سيو والله سيو جرني لما تنا هاي إلى ما سكني بقى خيتي منو مثلا نقدر خيتي بقى دي ما فرع ما دي تجرو صوتاي تي لكن سنياني ما فان قصو خانيا ديجان هاي جتات ما دتاي نيري فديو إذا راجعت أنا ما تاو جوتا جيته والله أصلا أنا بدي تيجي تيجي الله ولي ريفر لما ده maaliif ree miidiyaa irratti kan isheen uumu kaanus hin beektu hojii biraatiinidha fakkeenyummaa biraatiin qaama yeroo argitu yeroo isheen yaada kana maddisiistee akka kanatti haasoftu immoo baay'ee tokko rifatteetti jechuudha obboleettiin keenya kun baay'ee tokko rifattee an akkatti sin beekun ture baay'ee dinqisiifattoo turedhallee garuu ati qaama yeroo si argee keessatti akkas miti jettee jechuudha hedduu obsa ishee erga fixatteellee dhumarallee haasofteetti jechuudha. Pranki ajaa'ibaati barnoota guddaa kan qabu kanirraa muuxannoo namaaf kennu akkasumallee muuxannoo nama barsiisuu qabudha akkasumallee umurii sinaa eebisuun jedhaan ammallee jechuudha maatii jaalalaa maatii fakkeenyarraa baratamu maatii bultii jireenya ofii borillee akkatti toon gaggeeffadhe jedhamee waan tokko raawwatamuu fi ogummaan irraa fudhatamu Ida waan ta'eef umurii sinaa dheeressuu jaalalli keessan ammallee hadagaagu haalallisuu isiniin jechuu jaaladha an isiniin jaaladha hanga ammattanis kan isin wajjin ture anas Aroon Entertainmentirraa yaada fi komii yoo qabaattan immoo koomentii naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha nagatti.